Nagaan Waaqayyoo Abbaarraa isiniif haa ta'u, qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan, iddoo adda addaatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu, galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyo inni nu gargaaree yeroo kana nuuf kenne immoo maqaan isaa haa ulfaatu. Egaa amma immooyyuu fedha Waaqayyoo ta'ee jennaanii akka jaalala Waaqayyootti akka fedha Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo keessaa lafa tokko qabadhee dhufeen jira. Egaa Waaqayyoo sagalee kanaan hunduma keenyatti akka dubbatu abdiif amantiin irraa qaba. Isaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa sagalee kanaan Waaqayyo har'a anaaf isinitti dubbata, waldaa kiristaanatti dubbata, biyya keenya Itoophiyaatti dubbata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Si'achi wanta jedhamutu jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Si'achi kana boodaa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaan dura garuu wanti baay'een ta'ee darbeera. Amma booda garuu waan hin taane Waaqayyo waan dubbachuu qaba. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waldaa kiristaanaa irratti dubbata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Nama dhuunfaatti dubbata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Biyya keenya Itoophiyaatti Waaqayyo dubbata. Waaqa dubbatu waan qabnuuf isaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyo Waaqa dubbatu qabna. Dubbatee kan dhageessisu galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Dubbatee waa gochuu kan danda'u Waaqayyoon qabna. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Dubbatee waa hojjeta inni ameen. Isa dubbatee waa hojjetu santu dubbata amma nutti. Anaaf isinitti isatu dubbata jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo amma hin dubbata. Waa'ee biyyaaf hin dubbata. Waa'ee nama dhuunfaadhaaf hin dubbata. Waaqayyoon kun Waaqa dubbatudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Waaqa dubbatudha. Waaqa dubbatu kana waaqeffannaa የማይናገር አምላክ ሳይሆን የሚናገር አምላክ waaqan dubbanne osoo hin taane waaqa dubbatudha. Waaqni anii fi ati waaqessinu galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Waaqni anii fi ati waaqessinu waaqa dubbatudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waaqa dubbatudha. Anatti hin dubbata, sitti hin dubbata. Hunduma keenyatti waaqa dubbatu qabna. Egaa si'achi waan jedhamutu jira macaafa qulqulluu keessatti. Si'achi nan dubbisa kuticha galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isaayyaas 62 Isaayyaas 62 lakkoofsa 8 irratti sagalee kana Waaqayyo yeroo baay'ee naaf kenna. Namoota baay'eedhaaf sagalee kana dubbisee kadhadheera. Namoonni baay'een sagalee kanaan hiikamanii jiru. Lakkoofsa kan hin qabne namni danuun sagalee kanaan fayyanii jiru. Hidhaan isaanii hiikkateera. Si'achi wanti Waaqayyo jedhe mooyyuu si'achi akkasin ta'u wanti Waaqayyo jedhe itti dubbate hundinuu irratti ta'ee namoonni baay'een Waaqayyoon galateeffataniiru. Sagaleen kun namoota baay'ee bira ga'ee jira. Namoota baay'eedhaaf sagalee kanaan kadhadheen jira. Har'a immoo sagalee kana akka waldaa kiristaanaatii fi akka biyya keenya Itoophiyaatti Waaqayyo sagalee kana naaf kenneera jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Akka biyya keenya Itoophiyaattis sagalee kana Waaqayyo naaf kenneera. Akka waldaa kiristaanaattis sagalee kana Waaqayyo naaf kenneera. Sagalee kana walii wajjiniin ni ilaalla jechuudha. Bara 2013 ji'a kurnaffaa guyyaa 11 galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yerootti ergaan kun darbaa jiru jechuudha. Yerootti ergaan kun darbaa jiru karaa biraatiin karaa onlaayiniitiin karaa yerootti darbaa jiru ji'a kurnaffaa bara 2013 ji'a kurnaffaa guyyaa 11 jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Karaa onlaayiniitiin kan darbaa jiru. Karaa waldaa lafarraatiin darbee jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u darbee jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma immoo karaa onlaayiniitiinis ergaan kun namoota hunduma bira akka ga'u waan an barbaadu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa ergaa kana Isaayyaas 62 lakkoofsa 8 irraa walii wajjiniin ni ilaalla. Waaqayyo sagalee kanaan anaaf isinitti hin dubbata. Biyya keenya Itoophiyaatti hin dubbata. Waldaa kiristaanattis hin dubbata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo irreessaa isa mirgaa isa cimaa ol kaasee jedha. Maal? Waaqayyo irreessaa isa mirgaa isa cimaa
ol kaasee jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Irreemsaa isa mirgaa isa cimaa ol kaasee eenyu Waaqayyo. Inni waa hunda gochuu danda'u. Inni hundumaaf harkaa qabu. Waa'ee waldaa kiristaanaa inni beeku. Waa'ee biyya keenya Itoophiyaadhaa inni beeku. Waaqayyo nama jalaa dhokataadha wanti baay'een. Ilma namaa jalaa dhokataadha wanti baay'een. Waa'een biyya keenyaa nama jalaa dhokataadha. Waa'een biyya keenyaa waldaa kiristaanaa lafarra jirtu dhokataadha. Waaqayyoof garuu mul'ataadha. Waldaan kiristaanaa ammoo bakka Waaqayyoo buutee waan jirtuuf Waaqayyo waa'ee biyyaas yoo ta'e waa'ee waldaa kiristaanaas yoo ta'e gara waldaa kiristaanatiin furmaata argachiisa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Kanaaf Waaqayyo irreesaa isa mirgaa isa cimaa ol kaasee jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ol kaaseedha. Si'achi diinni kee midhaan kee akka nyaatu hin godhu. Waaqayyo irreesaa isa mirgaa isa cimaa waan ol kaase. Waaqayyo harkasaa isa mirgaa isa cimaa waan ol kaaseef si'achi diinni kan kee mormaan kan kee inni nagaa kee hin jaalanne inni guddina kee hin jaalanne inni eebba kee hin jaalanne. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haalelooyaa. Si'achi jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Midhaan kee akka nyaatu hin godhu. Kan kee nyaatamu si'achi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa kiristaanaa dhagaa. Sabni biyya Itoophiyaa keessa jirtan naannolee kurnan keessa kan jirtan dhagaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sabni afaan kana dhageessan hundi keessan dhagaa. Kan afaan kana dhageenyellee dhagaa. Waaqayyo sin dhageessisa. Kallattii ittiin dhageessan argachuu dandeessu. Isiniif hiikamuu danda'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waaqayyo irreesaa isa mirgaa isa cimaa biyya keenyaaf oliin kaasa. Waldaa kiristaanaadhaaf oliin kaasa. Si'achi eebbi waldaa kiristaanaa hin nyaatamu. Si'achi kakuu waldaa kiristaanaa hin nyaatamu. Si'achi ijoollee waldaa kiristaanaa hin nyaataman. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waa'ee biyya keenya Itoophiyaadhaaf naannolee kurnaniif Waaqayyo irreesaa isa mirgaa isa cimaa waan ol kaaseef harki isaa inni cimtuun harki isaa inni humna hojjetu of keessaa qabu sun harki isaa inni hunduma danda'u sun ol ka'ee waan jiruuf si'achi diinni galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Guddina biyya kanaa hin jaalanne. Diinni nagaa biyya kanaa hin jaalanne. Diinni jijjiirama biyya kanaa hin jaalanne. Diinni ilmaan biyya kanaa balleessuudhaaf karoorfate. Diinni ilmaan biyya kanaa dhiigni isaanii akka dhangala'u taasise. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kallattii kanaan waan tokko beekaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Siyaasa wajjin waan wal qabate. Dhaaba siyaasaa deeggaruu hin qabu. Geggeessaa mana amantaati. Tajaajilaa wangeelaadha. Dhaaban deeggaruu hin qabu. Ani kanan deeggaru Kiristoosiin qofa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Dhaaban deeggaruu hin qabu. Paartiin ani deeggaru hin jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Akka waldaa kiristaanaatti immoo wangeela natti kenname immoo saba hunduma biraan ga'uun adaraa natti laatameera. Saba hundumaa biraan wangeela kana akkan ga'u adaraatu natti laatame. Adaraa saba kanaa waan hin qabu ba'aan saba kanaa waan natti dhagamu Waaqayyoon yommuu gaafadhu ani irree koo isa mirgaa isa cimaa olan kaasaa si'achi diinni biyya kanarratti hin taphatu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nagaan fida biyya kanaaf jedha Waaqayyo. Waldaa kiristaanaadhaaf nagaatu dhufa. Biyya kanaaf nagaatu dhufa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo nagaan deebisa jedha. Abaarsana hin cabsadha Waaqayyo. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf biyya kanarraa Waaqayyo abaarsa hin cabsa. Guutummaa naannolee kurnanirraa Waaqayyo abaarsa hin cabsa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Abaarsa hin cabsa Waaqayyo.
abaarsa naannummaa, abaarsa sanyummaa hundumaa Waaqayyo biyya keenya irraa hin cabsa. Gutummaa naannolee kurnan irratti isa diinni labsi diinaa Waaqayyo hin cabsa. Nagaa deebisa Waaqayyo. Biyya kanaaf Waaqayyo nagaa deebisa. Itoophiyaadhaaf Waaqayyo nagaa deebisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Si'achi diinni kan kee midhaan kan kee nyaatu. Dafqi kee hin nyaatamani. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Biyyi kun ijoolleen dhalti malee, ijoolleen godhatti malee, Itoophiyaan ijoollee ishiitti hin fayyadamne. Dargaggoonni ishee karaatti hafa. Kaan caatitu karaatti hambisa. Kaan maxaxxiitu karaatti hambisa. Wanti dhugaman ankooliitu karaatti hambisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaan caatitu karaatti hambisa. Kaan shishatu karaatti hambisa. In dhala malee abbaan Itoophiyaadhaa in dhalcha malee ijoolleen isaa hin guddanneef. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haati Itoophiyaadhaa hin deessi malee ijoolleen isheedhaan guddanneef. Si'achi garuu kun hin ta'u maqaa Yesuusitiin. Waaqayyo irreessaa ol kaaseera. Waaqayyo irreessaa waan ol kaaseef mataa diinichaa waan rukutuuf galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Mataa diinichaa Waaqayyo waan rukutuuf, mataan diinichaa waan rukutamuuf si'achi kun hin ta'u. Biyyattii irratti si'achi kun hin ta'u. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Dhangala'uun dhiigaa si'achi biyyattii irraa hin dhaabata. Ijoolleen biyya Itoophiyaadha. Biyya isaanii dhiisanii baqachuu si'achi hin dhaabata. Har'a dhugaa isinitti fakkaachuu dhabuu danda'a. Yeroo baay'ee Waaqayyo duwwaa irratti dubbata. Duwwaa irratti dubbata. Yeroo wanti hundumtuu cuccufametti Waaqayyo immoo dubbachuutti beeka. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo wanti hundumtuu cal jedhutti immoo Waaqayyo dubbachuutti beeka. Biyya kanaaf Waaqayyo waan gaarii fidaa jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namarraa biti kan eegaa jirru. Namni biyya kanaaf homaa fiduu hin danda'u. Mootummaan gamtoomee biyya kanaaf homaa fiduu hin danda'u. Amma garuu irree Waaqayyootu biyya kanaaf ka'aa jira. Amma garuu harka Waaqayyootu biyya kanaaf diriiraa jira. Mootummoonni gamtooman biyya kanaaf waa fiduu hin danda'an. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ameerikaan waa'ee Itoophiyaa keessa seentee keessa seenuu baatte suni waa'ee siyaasaadha nan galchu. Waa'ee kana haasa'an jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaan dhimma kana keessa isin qabu. Garuu biyya kana Waaqayyo yaadataa jira. Biyya kanaaf Waaqayyo harka isaa diriirsaa jira. Waldaa kiristaanaa dhaga'i. Dhaloota guddistanii bakka yaadamu kan isiniif ga'uu dadhabe. Dhaloota barsiiftanii iddoo yaaddanii kan isiniif gaamuu dadhabe. Itti kan boossan, itti kan gadditan imimmaan waldaa kiristaanaa ni haqama. Waaqayyo ulfina waldaa kiristaanaa ni deebisa. Simbootu irraa fuudhamee naan jedha Hafuurri Waaqayyo. Waldaa kiristaanaa irraa simboon fuudhameera. Ulfinati ishee irra jirutu irraa fuudhameera. Amma garuu tan deebisadha Waaqa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Simboon sirraa fuudhame siif deebi'a. Itoophiyaa simboon sirraa fuudhame siif deebi'a. Waldaa kiristaanaa simboon sirraa fuudhame siif deebi'a. Yesuusidhaaf galanni guddaan siif haa ta'u. Inni sirraa fuudhame suni siif deebi'a. Nagaan sirraa fuudhame siif deebi'a. Tokkummaan sirraa fuudhame siif deebi'a. Jaalalli sirraa fuudhame siif deebi'a. Eebbi sirraa fuudhame siif deebi'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Isa irraa fuudhame nan deebisa jedha Hafuurri Waaqayyoodha. Biyya kanarraa waan fuudhame nan deebisa. Itoophiyaarraa waan fuudhame nan deebisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa kiristaanaatirraa waan fuudhame nan deebisa. Nagaa sirraa fuudhame Waaqayyo hin deebisa. Jaalala sirraa fuudhame Waaqayyo hin deebisa. Buleessa koo buleettii koo akka nama dhuunfatti nan dubbadha. Isa sirraa fudhatame Waaqayyo hin deebisa. Si'achi diinni kee akkana si nyaatu. Diinni kee eebba kee nyaatu. Kakuun kee nyaatamu. Mul'anni kee nyaatamu. Abjuun kee nyaatamu. Karaatti naftu. Galma geessa Waaqayyo galmaan si ga'a. Si'achi ijoollee keenya laallee boo'uun hin jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Lafatti kufanii hin ka'u. Dhoqqee keessa jiran keessaa hin ba'u. Si'achi caatiin ijoollee keenya nyaatu. Si'achi sijaaraan ijoollee keenya nyaatu. Si'achi suusiin garagaraa ijoollee keenya nyaatu. Ankooliin garagaraa ijoollee keenya nyaatu. Ijoollee biyyaaf ta'an Waaqayyo nuu kaasa. Dargaggoonni keenya si'achi karaa irratti hin nyaataman.
Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo irreessaa isa mirgaa isa cimaa oliin kaasa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Irreen Waaqayyo ol kaa'a. Waa'ee biyya keenyaaf irree Waaqayyootu kaa'a. Waa'ee waldaa kiristaanaaf irree Waaqayyootu kaa'a. Waa'ee saba naannolee kurnan keessa jiraniif biyya Itoophiyaa kana keessatti argamaniif irree Waaqayyootu kaa'a. Harka Waaqayyootu kaa'a. Amma qooda nama saba hundumaa Waaqayyootu lola. Qooda saba hundumaa Waaqayyootu falma. Qooda saba hundumaa Waaqayyootu dhaabata. Iddoo hir'ina keenya hundumaa Waaqayyootu dhaabata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo iddoo hir'ina keenya hundumaa waan dhaabatu. Waaqayyo iddoo keenya hundumaa ofii isaatii waan dhaabatu. Inni ofii isaatii bakka keenya waan bu'uuf. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Si'achi abaarsi hin ta'u. Si'achi abaarsi hin ta'u. Si'achi hin nyaatamtu. Itoophiyaa dhaga'i si'achi hin nyaatamtu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Naannoleen Itoophiyaa keessa jirtan dhagaa si'achi hin nyaatamtan. Baratee ijoolleen keenya si'achi galma gaha. Barataniiti. Abdii kutanii. Qabxiin yommuu jalaafu. Inni kun sijaaraa. Inni kun caatii. Inni kun hanna. Inni kun saamicha. Inni kun nama ajjeessan gala. Ijoolleen keenya. Har'a garuu Waaqayyo bara fideera. Amma garuu Waaqayyo bara fideera. Si'achi kun ittiin fufu. Biyya keenya irratti si'achi kun ittiin fufu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo irreessaa isa mirgaa isa cimaa ol kaasee si'achi diinni kee midhaan kee akka nyaatu hin godhu. Daadhii wayinii keessatti dadhabdee hojjettes ormi akka dhugu hin godhu. Maal jechuus sitti fakkaate sagaleen kun? Dafqi kee si'achi hin nyaatamudha. Albuuda gurguddaatu biyya keenya keessa jira, Itoophiyaa keessa. Irra teenyee boonya. Irra teenyee ambaarka eegganna. Qabeenyi gurguddaan biyya keenya keessa jira. Namoota baay'eedhaaf kan ga'u. Biyya biraatu fuyyuu kan ta'u nurraa hafe. Biyya keenya keessa jira. Albuuda gurguddaa qabna. Garuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Sababni isaa maalidha? Abaarsatu jira. Amma garuu Waaqayyo abaarsa kana nan rukutachaa jira. Biyyattiirraa, guutummaa biyyattiirraa abaarsicha nan rukuta. Sabni hundumtuu gara hojiitti gala. Abaarsi gaafa rukutamu. Inni nagaa biyya dhoowwatu. Inni jaalalaan biyya dhoowwate. Inni tokkummaa biyya dhoowwate. Inni waliigaltee biyya dhoowwate. Inni dhaloonni akkan hojjenne sammuu isaanii qabe. Hubannaa isaanii inni dukkaneesse. Jawwichi waan rukutamuuf, bofichi waan waraanamuuf. Xonqoltichi waan garagaluuf. Kanaan dura isinitti dubbadheera. Gindii guddaa tokkotu Itoophiyaarraa jigaadheera. Gindii guddaan tokko Itoophiyaarraa hin jigadhe isinitti himeera. Sheeramee jallisaa qinxamee jiguu gaheera. Yeroo xiqqoo keessatti hin jigadhe isinitti himeera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuusiidhaaf inni guddaadha. Amma gindichi garagaleera. Inni gindichi hin jiga isiniin jedhe. Jirmi guddaan hin jiga isiniin jedhe. Inni suni maal ta'eera? Garagaleera. Amma garuu kan hafe galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isa garagalee sana iddoo sanaa kaasuudha. Yommuu jigu wanta garagaraa irratti jigadhe isinitti himeera. Waan baay'ee irratti jiguu danda'a isinitti himeera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma garuu gindichi jigeera. Waan baay'ee irratti jigeera. Isa inni irratti jige sana irraa kaasutu barbaachisa. Irraa fuudhutu barbaachisa. Gindichi gaafa irraa garagalee albuudota gurguddaatu ba'a. Biyyattii kanaaf. Nagaa gurguddaatu deebi'a biyyattii kanaaf. Jaalalatu dhufa. Tokkummaatu dhufa biyyattii kanaaf. Ijoolleen keenya seen hojii dhabdee lafa caatii, lafa susii garagaraa ooltu, lafa hojii ooluu eegalti. Jijjiiramatu dhufa. Nagaatu dhufa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
Egaa lafa humtuun jirretti Waaqayyo kan inni dubbatu duwwaa irratti yerootti dukkanaa'etti dukkana kana keessaa dukkana limixii kana keessatti garuu biiftuu ba'aa jirtutu jira. Ifni dhufee yeroo gaafa dhufu dukkanni iddoo gadhiisuun isaa wanta noolleedha. Waldaa kiristaanarraa dukkanni ni kaafama. Abaarsi ni kaafama. Tokkummaa dhabuun waldaa kiristaanarraa ni kaafama. Sinitti meera kanaan dura irra deebi'ee sinitti hima. Tokkummaan waldaa kiristaanaa ni deebi'a. Gargar ba'umsi ni hafa. Walirratti ka'uun ni dhaabata. Waliif falmuun kafana walii ta'uun yookaan gaachana walii ta'uutti kaati waldaan kiristaanaa. Garmalees immoo waldaan kiristaanaa ariifattee ni bal'atti. Sababni isaa duubaan kan dhufaa jiru dhuma waan ta'eef. Dhumni barichaa waan dhiyaateef. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Hundumtuu Kiristoos jalatti walitti bitamuudhaaf waan qophaa'eef. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa kiristaanaa dhagaa. Waldaa kamuyyuu ta'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waldaa kamuyyuu ta'a. Waldaa onlaayinii irra taatanii waldaa lafarraa waldaa kam keessayyuu jiraadha. Dhagaa Waaqayyo biyya kanaaf furmaata fidaara. Waaqayyo waldaa kiristaanaadhaaf furmaata fidaa jira. Waldaan kiristaanaa ni yaadatamti. Biyyi kun ni yaadatamti. Yaadatamuutu ta'a. Dargaggoota keenyaaf yaadatamuutu ta'a. Abbootaaf yaadatamuutu ta'a. Haadhotii hiyyeessaaf yaadatamuutu ta'a. Haadhota keenyaaf yaadatamuutu ta'a. Ijoollota keenyaaf yaadatamuutu ta'a. Har'a ijoolleen keenya abdii wayiyyuu hin qaban. Boruu isaaniitiif abdii wayiyyuu hin qaban. Dukkanatu fuuldura isaaniitti mul'ata. Inni kuni garuu hin hafa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Halkan dukkana cimaatu tura. Dukkana cimaatu jira halkan. Erga halkan suni sokkee mooyyuu ifatu dhufee iddoo bu'a. Dukkanni ifaan injifatama. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Kanaaf Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa fida. Nagaa kana garuu mootummoonni gamtooman fiduu hin danda'an. Jaalala tokkummaa mootummoonni gamtooman fiduu hin danda'an. Waaqayyo garuu fiduu danda'a. Isaaf garuu wanti hundumtuu hin danda'ama. Abaarsi biyya keenyarraa hin caba. Xonqolaan biyya keenyarraa hin caba. Hojiin jawwichaa biyya keenyarraa hin caba. Hojiin bofichaa biyya keenyarraa hin caba. Ni waraanama maqaa Yesuusitiin. Irreen Waaqayyoo ol kaateerti. Harki Waaqayyoo ol ka'eera. Gaafa irreen Waaqayyoodhaa ol ka'u hundumtuu gad deebi'a. Gaafa harki Waaqaa ol ka'u hundumtuu gad deebi'a. Gaafa irreen Waaqayyoodhaa ol ka'u hunduu gad deebi'uun isaa wanta noolleedha. Irreen Waaqaa gaafa ol kaate hundumtuu gadi deebi'a. Irreen Waaqayyoodhaa ol kaati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti hundumtuuyyuu mooyyuu gadi deebi'aa deema. Inni waldaa kiristaanaadhaan mormu gad deebi'aa deema. Inni guutummaa biyyattii kanaan mormu gad deebi'aa deema. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan tokkos ammallee irra deebi'ee isinitti hima. Ani akka siyaasatti miti kanan dubbachaa jiru. Namoonni baay'ee sammuun keessan baay'ee dadhabaa waan ta'eef gara siyaasatti fudhachuu dandeessu. Siyaasa keessa hin jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Paartileen biyya keenya keessa jiran inni amma hojiirra jirus inni ganaa mooyyuu dorgomaa jirus hundumti isaaniiyyuu biyya kanaaf jedheeta nama. Marti isaaniiyyuu biyyuma kanaaf waan gaarii wayii biyya kanaaf fiduudhaaf jecha hundi isaanii kan tattaafatan. Saba kam keessayyuu haa ta'an biyya kanaaf waan gaarii fiduudhaaf tattaafatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan gaarii fiduudhaaf tattaafatu hundumti isaanii jedhee namanaan. Kanaaf kanan deeggaru qabu. Hundumti isaaniiyyuu
waan gaarii biyyaa fiduudhaaf, biyya ceesisuudhaaf, biyya gargaaruudhaaf waan tattaafataniif, yoo tattaafatanitti immoo wanti baay'een harkaa baduus danda'a. Inni dorgomaa jirus, inni hojiirra jirus waan harkaa babbaduu danda'a. Rakkinni mudachuu danda'a. Lafa kanarra jiru waan ta'eef hundumti isaanii dogongoroos danda'u nama waan ta'aniif. Ani waa'ee isaanii wanti nagalchuu hin qabu. Isaan akka isaaniitti hojii isaanii hin hojjetu jechuudha. Iddoo isaaniitti jechuudha. Akka hojii isaaniitti iddoo isaaniitti hojjetu. Gaarii biyyaaf yoo yaadan Waaqayyo iddoo isaanii kenna. Hamaa biyyaaf gaafa yaadan Waaqayyo immoo iddoo dhoowwata. Jechuun aangoo kan kennu Waaqa duwwaa waan ta'eef jechuudha. Aangoo kan kennu Waaqa duwwaadha waan ta'eef Waaqatu nama shoomaa, Waaqatu irraa nama kaasa waan ta'eef eenyumaa deeggaru, eenyumaa jibbuus of keessaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kanan dubbadhuuf namoonni baay'ee sammuun isaanii dadhabaa waan ta'eef waa hundumaa gara siyaasaa kanatti waan fudhataniif, sagalee Waaqayyoos gara siyaasaa kanatti waan fudhatanii lallabaniif, lallabdoonni akkasiis waan jiraniif kun ana biratti fudhataman qabu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf sagalee kana gaafa hubattan, gaafa dhaggeeffattan siyaasa kam keessayyuu bahaa akka dubbii Waaqayyootti dhagaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Irreen Waaqayyoo biyya kanaaf ol hin kaati. Abaarsi biyyattiirraa hin cabaa. Nagaan biyya keenyaaf hin deebi'a. Baroottan dura keenya jiran kuni baratti Waaqayyo hojii isaa hojjetudha. Baratti Waaqayyo hojii isaa hojjetudha. Hojii Waaqayyootu hojjetama. Baratti waldaan kiristaanaa bal'attee hojii ishee eegaltudha. Baratti waldaan kiristaanaa ergama ishee baatudha. Baratti waldaan kiristaanaa hojii ishii beektudha. Amma waldaan kiristaanaa hojii ishii dagatteerti. Hojiin waldaa kiristaanaa adaraa kan itti laatame Kiristoos adaraa waldaatti kan laate wangeelaa hamma handaaraa lafaatti akka labsitudha. Amma garuu irra hin jirtu waldaan kiristaanaa. Hoyyee keessa galteera. Isuma amanee walitti wacuu malee nama amanne barbaaduu irratti hanqinatu jira. Gutumaan gutti yoo jiraachullee baate hanqinni hin jira. Amma garuu waldaan hojii ishii beetti. In dammaqxi. Yaa isa raftu dammaqii, Kiristoos immoo siif ibsadha macaafni qulqulluun. Kanaaf hirriiba keessaa baratti dammaqanidha. Baroonni dura keenya jiru kuni hirriiba keessaa baratti dammaqnudha. Bara hirriiba keessaatti kaanudha. Bakka rafne maalirratti akka rafne, eessa akka rafne mara baratti beeknudha. Bakkamitti rafne, eessatti rafne, maalirra rafne jenne baratti beeknudha. Baroonni dura keenya jiran kun. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo ija nuu banee ilaalla nagarra. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baratti waldaan kiristaanaa hirriiba keessaa dammaqxee tokko eessa akka rafte, maalirra akka rafte, maaliin akka rafte, maaltu ishee akka raffise baratti beeku. Tokko yoo jenne maalirra rafte, eessa rafte, maaliif rafte. Kana mara qabxiiwwan kanneen sadan yookaan arfan baratti waldaan kiristaanaa beekte hojii ishiitti seentu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaan kiristaanaa hojii gaafa eegaltu sababa ishiin hojii eegaltuu fi hojiin diinaa immoo hin hojjetamu. Hojiin sheexanaa immoo hin hojjetamu. Hin diigama. Kiristoos hojii sheexanaa diiguudhaaf mul'atedha macaafni qulqulluun. Hojii diinaa diiguudhaaf akkuma mul'ate immoo hojii kana haa diigduuf adaraa eenyutti kenne? Waldaa kiristaanatti kenne. Waldaan kiristaanaa gaafa kaatu kana hojii sheexanaa waan diigdu, hojiin sheexanaa waan diigamuuf sheexanni iddoo dhabaa deema. Hojiin isaa iddoo dhabaa deema. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojiin isaa jalaa waan diigamuuf akka barbaade biyya keenya irratti dhiiga dhangalaasu
hin danda'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka barbaade ijoollee keenya mana caatitti guuru, lafa suusii adda addaatti guuru hin danda'u. Araada garaagaraatiin ijoollee keenya mancaasu hin danda'u. Sababni isaa waldaa kiristaanatu hojii ishee eegala. Waldaa kiristaanatu hojii ishee keessa seena. Sana booda nagaatu ta'a. Kana jechuun nagaatu ta'a gaafa isiniin jedhu mootummaa Waaqayyootti galtaniif lafuma kanarratti galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Nagaa inni guutuun immoo mootummaa Waaqayyootti gaafa galle nagaa guututu ta'a. Garuu inni nagaa guutuun lafa kanarratti yoo jiraachuu baate iyyuu inni ammaa kun hin hafa. Inni kanaan duraa kunis kanaan dura kan ta'e darbee fi inni ammarra jirru hundumtu hin hafa. Nagaatu ta'a. Waaqayyo nagaa deebisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin kadhanna. Maakaa toolaa baajaanaa maadiyaamoo si'achi. Waaqayyo irree isaa isa mirgaa isa cimaa waan ol kaase si'achi. Diinni midhaan kee akka nyaatu hin godhu. Si'achi. Sati dadhabdeetoo hojjatte dafqa kee ormi akka dhugu hin godhu. Akka nyaatu hin godhu. Nyaatamu si'achi dafqi kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin abaarsi biyya kanarraa haa cabu. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiitiin abaarsi biyya kanarraa haa cabu. Hojiin xonqolaa biyya kanarraa haa diigamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa diigamu. Diigamaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Gadhiisaa biyya kana. Nagaa biyya kanaa gadhiisaa. Jaalala biyya kanaa gadhiisaa. Tokkummaa biyya kanaa gadhiisaa. Diigamaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Humni Luusifar, humni xonqolaa, humni digimtiidha. Ni nagaa biyya kanaa nyaattu. Ni tokkummaa biyya kanaa nyaattu. Ni jaalala biyya kanaa balleessitu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin cabi. Waldaa kiristaanarraa cabi. Guutummaa saba Waaqayyoorraa cabi. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin cabi. Irree Waaqayyoo ol ka'i. Irree Waaqayyoo ol ka'i. Irree Waaqayyoo ol ka'i. Biyya keenyaaf irree Waaqayyoo ol ka'i. Waldaa kiristaanaadhaaf yaa irree Waaqayyoo ka'i. Maakaa toolaa baadaaraa baarolaa baadiinaa maaraa baajeenaa maadiyaaboos. Biyya kanaaf yaa Waaqayyo harki kee olaa ka'u. Itoophiyaadhaaf harki kee olaa ka'u. Naannolee kurnaniif harki kee olaa ka'u. Harka kee ol kaasi Waaqayyo. Abaarsi naannolee kurnan irra jiru haa cabu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin haa cabu. Guutummaa biyyattiirraa abaarsi haa cabu. Hojiin diina haa diigamu. Hojiin xonqolaa haa diigamu. Hojiin xibaartuu haa diigamu. Hojiin Luusifar haa diigamu. Hojiin dhaabbata 666 haa diigamu. Koolaa baajaaraa laafaa diyaaboos. Dhaabbanni 666 hojii isaa Itoophiyaa keessatti eegaleera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan fashalaa'e haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Teessoo isaa buqqiseera maqaa Yesuusiitiin. Teessoo isaa garagalcheera maqaa Yesuusiitiin. Dhaabbanni 666 hojiin isaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Hojiin isaa kan diigame haa ta'u. Dhiiga holichaatiin kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Diigamaa maqaa Yesuusiin biyya kana gadhiisaa. Biyya kana gadhiisaa. Maqaa Yesuusiin gadhiisaa. Nagaa biyyattii gadhiisaa. Tokkummaa biyyattii gadhiisaa. Jaalala biyyattii gadhiisaa. Abbaa biyya kanaaf harki kee waan diriireef ulfaadhu. Isa dubbatte waan raawwatteef ulfaadhu. Isa kadhattan akka waan fudhattanitti lakkaa'aa waan jetteef amaneera. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Kana booda biyya keenya irratti yaa Waaqayyo Gooftaa galanni kee waan baay'atuuf, ulfinni kee waan baay'atuuf, namoonni gara keetti waan deebi'aniif, fuula kee waan barbaaddataniif galanni guddaan siif haa ta'u. Sodaa fi yaaddoon biyya kanarra ture. Gaddiif abaarsi biyya kanarra ture. Yaaddoof dhiphinni biyya kanarra ture. Maqaa keetiin buqqa'ee waan jiruuf galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabajni guddaan siif haa ta'u.
Kana waan gooteef ulfaadhu. Abaarsa biyya keenya irraa waan cabsiteef ulfaadhu. Biyya keenyaaf nagaa waan deebisteef ulfaadhu. Abbaa isa boru ta'uuf har'a dhaabadhee si galateeffadhaa, galanni guddaan siif haa ta'u. Isa boru hojjetamuuf har'a dhaabadhee si galateeffadhaa, ulfinni guddaan siif haa ta'u. Si'achi kun hin ta'u. Ameen. Si'achi abaarsi hin ta'u. Ameen. Si'achi gaddi hin ta'u biyya keenya irratti. Ameen. Waldaa kiristaanaa irratti, biyya keenya irratti, guutummaa ilmaan namaa irratti si'achi maqaa Yesuus Kiristoositiin gaddi hin ta'u. Har'a waan baay'ee dhageenye akkuma salphaatti kan bira dabarreef wanti yeroo baay'ee dhaga'amu hin baratama waan ta'eef xiqqaatee nutti mul'ata wanti baay'ee. Amma garuu kun hin ta'u, Waaqayyo hin kaasa, nagaan hin deebi'a. Gooftaan sinaa eebbisuu, barri keessan kan eebbifame haa ta'u, eebbifamaa. Si'achi kun hin ta'u, harki Waaqaa jidduu gala. Waaqayyo waan hojjetu qaba. Waaqayyo hojiirra jira, waan hojjetus qaba, in hojjetas immoo. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa, eebbifamaa, eebbifamaa. Shaaloom. Ayyaanni Waaqaa si wajjiniin haa ta'u. Egaa si'achi kun hin ta'u, ani irree koolan kaasaa, abaarsa biyyattii irraa nan rukutaa inni jedhe Waaqayyo mataasaa waan ta'eef Waaqayyoon kadhadhaa. Sagalee dhageessan kanarra dhaabadhaatii Waaqayyoon kadhadhaa. Biyya keenyaaf Waaqayyo waan haaraa fidaa. Gooftaan sinaa eebbisuu, eebbifamaa. Guddaa akka sin jaaladhuuf sin kabaju, sinuu gaarii gootanii beektu. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii Duwwaa 912 99 10 49 waan yoo jettan na argachuu dandeessu. Gooftaan sinaa eebbisu. Inni biraa yuutuubii kan koo inni jalqabaa cufamee ture. Inni kun haarawa. Isa kanarratti namoonni ilaaltan hundumtuu ilaaltanii qofan bayna. Namoota baay'eetu ilaalaa jirtanii, garuu namoonni subscribe gootan namoota muraasadha. Kanaaf subscribe osoo hin godhin hin bayna. Maaliifi namoota baay'ee bira akka ga'uuf sistemni isaas dafee akka inni bal'atuu fi yommuu isin subscribe gootanii na gargaara waan ta'eef jechuudha. Namoota baay'ee bira akka hin ga'uuf na gargaara. Karaa onlaayinis seenee tajaajiluudhaaf na gargaara waan ta'eef. Amma garuu onlaayinii seenuudhaaf na hin gargaaru. Kanaaf akkan onlaayinii seenee onlaayiniidhaanis tajaajiluu danda'uu fi akka na gargaaruu fi dafaatii namoonni dhaggeeffattan hundumtuuyyuu subscribe godha. Kan dhaggeeffate namoota baay'eedha, garuu subscribe kan godhe namoota muraasaadha jechuudha. Kanaaf inni kun haaraadha waan ta'eef dafaatii subscribe godha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyoo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa, harki Waaqayyoodhaa si wajjiniin haa ta'u. Gooftaan sinaa eebbisu. Guddaa akka sin jaaladhu, sinuu gaarii gootanii beektu. Shaaloom. Ayyaana Waaqayyoo keessa tura. Maqaa Yesuusitiin. Ameen.